Akkam jirtu nagaa rabbii isiniif haa baay'atu. Har'a kan inni isiniif qabadhee dhiyaadhe akkuma karaa adda addaa gaaffii na gaafachaa turtan akkamiin akka YouTube tokko subscribe goonu akkasumas illee akkamiin akka Gmail accountii yookaan Google accountii banachuu akka dandeenyu osoo nuuf jalqaba irra oolchine kan jettanii gaaffii adda addaa na gaafattan jirtu. Akkasumas illee namoonni tokko mata duree ni qabadhee ka'e kun isinitti tolee gaariidha jettanii keessaas alaas kan haamileen alattan galanni koo guddaadhaan jedha. Har'a Gmail accountii maaliif fayyada yookaan Google accountiin maaliif fayyada maalitti fayyadamna kan jedhu tokko YouTube subscribe gochuudhaaf itti fayyadamna. Lammaffaa daataawwan adda addaa achirra kaawwachuu qofa osoo hin taane bakka bakkatti ittiin share waliif gochuu waliif daddabarsuu itti fayyadamuu hin dandeenya. Namoonni tokko akka waan ulfaataaf akka waan kun cimaa ta'etti birrii isaanii baasanii Gmailii naabanii jedhanii gara internet cafe gaafa deeman gara nama dhuunfaa gaafa deeman gaafa dhabaniif rakkatan ni argina. Kun ta'uun irra jiraatu bara jaarraa kana keessatti bifa salphaatiin namni kamillee Gmail account yookaan Google mailii banachuu akka danda'u beekuutu irra jiraata. Innis bifa akkamiini namni tokko laptopii isaa ta'uu smartphone isaa ta'uu any kind of electronic device kan browserii ofirraa qabu Firefox isaa ta'uu Chrome kan ofirraa qabu irratti bifa salphaatiin Gmailii banatee yookaan Google mailii banatee ittiin data share godhachuu ni danda'a. Innis akkamiin browserii keenya hin banna akka kanatti sanaa booda browserii keenya erga bannee booda networking keenya dinaati connect akka taate check gochuun irra jiraata. Wi-Fi isaa ta'uu wireless isaa ta'uu asiidha connect akka ta'e erga check godhannee booda browserii keenya bananna. Yommuu mobile irratti fayyadamtu data mobile ta'e data mobile keenya app ta'uusaa yookaan immoo hojjechaa jiraachuusaa check erga godhannee booda browserii keenya bananna. Browserii keenya erga banannee booda asirratti Gmail accounts kan jettu asirratti barreessina. Erga asirratti barreessinee jalqabarra kan nu dhufu create Gmail account jedhaatti ani Google login kan jedhudha. Inni jalqaba haaraa bananna yoo ta'edha. Inni lammaffaarra dhufu kun Google login yookaan sign in kan jedhu kuni yoo qabna ta'e kanaan dura qabna banannee yoo ta'e kanaan seenuu ni dandeenya jechuudha. Har'a garuu kan isinitti agarsiisu karaa akkamiin haaraa uumuu dandeenya yookaan immoo banachuu dandeenya kan jedhudha. Zen kan irratti cuqaasna jechuudha. Erga kan irratti cuqaasnee booda wantoota inni nu gaafatu tooraan galchaa deemna. Amma itti aanee kan inni nu gaafatu bakka kanatti create an account kan jettu nu dhufti jechuudha. Steponni kun hundi jiru warra kana isin detailii dubbisuu ni dandeessu garuu yeroo keenya akka hin fudhanneef create an account kan jettu kan irratti erga cuqaastanii booda information addanaa isin gaafatu qaba. First name, last name, username, password isin gaafata. Kanaaf asirratti first name keessan galchattu yookaan immoo maqaa keessan galchattu jechuudha. Fakkeenyaaf beekaa jennee addanatti yoo galchine beekaa jennee asirratti yoo galchine last name keenya immoo caalaadha yoo ta'e as kana dhufnee username gara fuulduraatti fayyadamuu barbaadnu. For example fakkeenyaaf beekaa caalaa 2021 jennee asitti barreessine as kana dhufnee passwordii gara fuulduraatti Gmail kan ittiin seenuudhaaf fayyadamnu barreeffannaa jechuudha. Passwordiin keenya kuni qubee 8 gadi ta'uu qabu yookaan immoo leetarii yookaan immoo karakterii 8 gadi ta'uu qabu. Karakterii yookaan immoo qubee nu fayyadamnu kun yookaan immoo wantoonni nu asirratti fayyadamnu qubee guddaa, qubee xiqqaa, fi simboliiwwan adda addaa kan akka atii kan akka hashii simbolii adda addaa itti fayyadamuu qabna. Kun maaliif nu fayyada? Passwordiin keenya strong akka ta'u salphaatti namni kamillee tilmaamee passwordii keenya akka bira hin geenyeef nu fayyada. Kanaaf passwordiin galchaa as kanattis confirm bakka jettu kanattis password iddoon barreesse kanatti confirm isuma wal fakkaataa galchuun qaba. Maaliif match wal gochuusaa check godha wal fakkaachuusaa check godha. As kana irrattan password wal fakkaataa galchaa. Sanaa booda bakka kana dhufeetan next jedha. Informationii amma kana check gochaa deema serverii keenya irraa Google serverii irraa
username ni laadde kun jira hin jiru kan jedhu check gochaa deema sync gochaa waan jiruuf yeroo muraasa eeguun nurra jiraata dafnee innoo addaan kuteera yookaan immoo innoo jechaa hin jiru jennee cancel gochuun nurra hin jiru zan akka sana process sana xumureedhaan maqaa username nu gara fuulduraatti fayyadamuu qabnu as kanarra nu kaayira la kuno beekaa caalaa 2021@gmail.com kan jettu kun Gmail username Gmail keenyaati jechuudha yookaan immoo Google Mailin keenya username isa kana ta'a jechuudha as kanarratti maal galchina lakkoofsa bilbilaa keenya galchina lakkoofsa bilbilaa keenya galchina lakkoofsa bilbilaa galchina erga lakkoofsa bilbilaa galchine gara gajjalaatti yoo kanaan dura email kabraa qaban recovery email yookaan immoo yoo emailin kun akka dingata password isa daganne waan kabiroodhaaf akka recovery email itti fayyadamuu ni dandeenya optional kun dirqama miti recovery email galchuun dirqama miti akka dabalataatidha as kanatti manzi itti dhalanne information waa'ee keenya nu gaafata waan ta'eef manzi yookaan immoo ji'a itti dhalanne October September guyyaa itti dhalanne akkasumas illee bara itti dhalanne nu gaafata kana hin galchina asitti saalaa keenya nu gaafata saalaan keenya male yoo ta'e male female yoo ta'e female jenne sanaa booda dana kanatti next jenna jechuudha as kanatti next gaafa jennu asitti termoonni nu Google terms kan jedhaman jiru isaaniin nu gaafata isaaniin accept goone bira darbu qabna agree jechuun wantoota isaan yookaan immoo wantoota asirra jiran information isaan asirra nu laatan isin waliin agree dha yaada keessanitti walii galeera jechuudha kanaaf as kana dhufnee bakka kanatti agree bakki jettu kan irratti cuqaasna gaafa asirratti cuqaasnu yaada isaan asirratti barreessan hunda wajjin walii galeera daataan koo isin bira naaf taa'u isin karaa keessan access gochuu data share gochuu nan danda'a jennee walii galaa jirra jechuudha kanaaf information akka kanatti wanti process hanga godhutiin tura check godhe information keenya gara jalqabaatti nu laanne hunduma check godhe instruction asirra jiran hunda ilaalee sana booda kan inni gara next step itti nu dabarsu waan ta'eef obsaan eeguun dirqama ta'a ariifattanii isa process gochaa jiru yookaan immoo data sync gochaa jiru hojjechaa jiru no jettanii cut gochuun isinirra hin jiraatu information dhumarratti waan jiru hunda erga check godhe booda dhumarratti information keessan hunda display godha yookaan immoo login gootu jechuudha login akkasiin gootaniif maqaa keessa username fi page welcome kan jettu sinifidha jechuudha welcome beekaa caalaa kan jedhu page sana sinifidha jechuudha kanaaf bifa salphaatiin namni tokko mana isaa taa'ee bifa salphaatiin namni tokko soo qarshii isaa hin baasin Gmail account yookaan immoo Google account yookaan Gmail account bifa salphaatiin banachuu ni danda'a jechuudha kana beekutu sinirra jiraata waan hundumaaf qarshii baasnee hin dandeenyu waan hundumaaf akka waan ulfaataaf akka waan cimaatti lakkaa'uun nurra hin jiraatu sababiin isaas wantoonni akkasii kun wantoota salphaa namni osoo buna dhugu osoo taayiriyaa waliin haasa'u bakka kamitti illee namni banachuu danda'udha lammaffaa immoo Gmail accountiin Itoophiyaa keessattis Itoophiyaa alattis hin hojjeta cloudidha waan ta'eef bakka kanatti qofa restriction hin qabu yookaan Itoophiyaa keessa yookaan immoo Itoophiyaa aladha wanti jedhamu hin jiru eessa teenye data kamillee isa flashiidhaan baattannee bakka bakkatti deemu isa laptopii irratti baattannee bakka bakkatti deemu isa hard diskii adda addaa irratti baattannee bakka bakkatti deemu dhiisnee Gmail keenya irra yoo kaawwanne bifa salphaatiin bakka kamillee teenye access gochuu hin dandeenya jechuudha kanaaf hundumti keessanillee kana beektanii bifa akkamiin akka access gochuu dandeenyu akkamiin akka banachuu dandeenyu akkamiin akka itti fayyadamuu dandeenyu sirriitti detailii ilaaluu danda'utu sinirra jiraata jechuudha normally process gochaa jira rakkinni dadhabina networkii waliinis kan wal qabate ta'uu ni danda'a wifi fayyadamaa waan jiruuf ingala hin ba'a kanaaf obsaan eeguun nurra jiraata jechuudha then erga xumurree booda page kana nuuf fida jechuudha page welcome beekaa caalaa kan jedhu nuuf fida
bakki kun jechuun xumurameera amma beekaa caalaa 2021 kan jedhu Gmail banattaniitu jechuudha. Karaa sanaatiin paaswordii keessanis jalqaba galchitan osoo hin dogongoriin gaafa username sana galchitanii Google sign in jettan salphaatti galuu ni dandeessu. Ulfaadhaa galatoomaa kanarraa xumureera.